Tinin bultii qabatte jechuun bultii ijaaratte gadhiifti yeroo hundaa tokko tokko irratti illee gadhiifti naan jedhani yeroo tokko tokko agartee boo'issa agartee bultiin dhibdee wayii gadhiifti heerumtee nama daaspooraadha namni daaspooraa heerume himimman akkana gannaqeetiin agartee du'aayyaa uummata Oromoo du'aayyaa naa Ani fayyaanii qaba gara mootor tokko kabajamtutti kiyyaa waan takka wannan isin dararuu barbaade jireenya kiyya gara keessatti yeroo hedduu fatana hedduu fataname ergaan shaashamanne kan aggale jechuudha. Osoo hin du'in jiruudhaan barri ta'e cufadhee ta'a jechuudha. Sanillee jechuudha. Anama barri kanaan cufadhee oola. Guyyaa takka barri kiyya manuma fi alli isii duubni cufaadha. Anammoo keessuma jira. Akkasittuu hedduu na dadhaban. Hedduu maqaa kiyya na nyaachuu barbaadanii. Jaalatamtoota Roozaa jechuudha baga nagaan jiraattanii. Dhugaa dubbachuuf ijoollee tana agartee hedduu walii galanii hedduu waliin dalaganii garaa wal nyaatanii namni tokko wajjin nyaatee hojii dhuge haa taatu hireedhaa bultii ijaarratteen booda isaanillee qubarraa qabanii jaartii nama eegataate booda namni agartee isinis lakkoofsa duraanis ni jijjiiratte jechuudha. Homa kana agartee wanni agartee nama jara bira dhufeef akka tasaa wayii bira dhuftee nan himina yoo jettu taate dirqama yootti kenniti maaltu nu ga'e jedhaniiti nuuf bira kaa'ulleen ni mala jechaadha malee miti haa taatu wanni nuti shakkineetti dhufne durallee haga namni hundi agartee nu waliin isii barbaadaa jiru hin dhagaanii aalama addunyaan isii beeku hundin waliin boo'u maaliif cal'isan kan jennuun agartee shakkinee dhufne eega shakkines agartee isaanis walitti gaafanneetiin hin jennu wanni akkanaa kun agartee akkamitti tan danda'amaa nama agartee haadhaaf abbaan miidhamtee abbaa atuu isinuu agartee eega manaa baatan turtanii akkanatti kadeemtan isaan rifatan jechuudha haalan gaddanii. Kana waan ta'eef isaan irraa qulqulleeffadhee kunoo wanni jiru yoo ka jiraatu taate du'aa qofa nu haa godhanii ammas yoo ka rifachiisus taate agartee dhiifama naa godhanii dhiifama isin gaafadha. Haguma agartee rifadhee haguma aare ta'ee isin gaafadhee dalagaa keessanirraa isin hiikee akkanatti aduu keessa yookiin isin oolche jechuudha. Kanaafuu galatooma galata guddaa qabdanii waan dandeettaniin ammaan booda na bira dhaabadhaa du'aayii taate miidiyaa keessaniinoo agartee sheer gootanii siistama ittiin isii barbaaddan isittu beeka. Ammas isima tana naa karadhaa waan barbaaddeetiin hin jette kanatti nimne isinitti haa himatu jechuudha. Fedhii isii guutuu fi qophiidha ammas waan barbaadeen humna Oromoo agartee waan qabutti fitadhee waan dadhabeetti jedhu humna Oromoo na biraan dhaabata. Bakka isiin geette yaadde agartee waan isii yaadderra fedhii isii guutuuf qophiidha jechuudha. Kanaafuu isinis akkasitti naa karadhaa isima tana yoo beekaa ka jirtu taati jechuudha. Ana natti fakkaanne namni tokko agartee osoo akkoon isiin akkasi jaallattu sun dhukkubsatu. Amma guyyaa har'aa kan na bilbilanii amma kanaafuu akkasii yaa uummata Oromoo du'aa naa godhaa walii kadhatanii isin bira jiraattee agartee natti cakkattan jedhu yookiin natti ustan jedhu Roozaan xiyya qofaa miti keessan maraa haa taatu malee agartee itti rakkachaa jira hedduu itti miidhamaa jira. Sa'id isinis akkasumatti ooshee akka Muktaar Sa'aadaa silaa kun kanatti akka gaafa isin baddeena biraa nafne rabbi zajaasii haa deebuu fi isaan isiin rakkatini. Akkasitti naa jiraadhaa isiniin jedha isinitti balleessa dhiifama. Waan rakkoon qabuuti wallahi waan miti nullee inshallah rabbi keeraa godhu waan dandeenyullee isin bira jirra. Isin gargaarraa hin iyyaafannaan barbaanna. Karaa keessatti illee namoota biyya adda addaatirra beenullee biyya keessas ta'e biyya alaas ta'e keessatti illee namoota du'aan nu qunnamaniif karaa keessatti illee ta'e yeroo barbaachisaa ta'e viidiyoon waraabnee maxxansuun waa hundaanuu hin barbaanna isin gargaarraa. Rabbi keeraa godhu rabbi mul'isu kanaas isinillee olii gadi hin caarinaati. Isii yookaan achuma keessa magaalaa san keessa baruu dandeetti fa'aa yookaan gara Baalee ta'uu danda'a yookaan bakka biraa ta'uu danda'a. Malumaan Adaamaa jirti Finfinnee jirti bakka kanaa jirti jechaa isinillee hin caarinaati. Achirraa kaatanii dhuftanii kana hundi maaliif osoo takka numa gaafachuu dhuftan malee asitti namni as jirti illee jedhee isin hin jiru. Namni fincii isanis argee hin jiru. Malumaan deddeemtanii isinis miidhamurra dadhaburra san dhiisaatii nurra dhiisaa deema. Nullee waan as keessa jiru nullee hin barbaanna waan as Finfinnee fa'aa keessa jiru ni iyyaafannaa ni gaggaafannaa waan akka hiriyoottan isa dubartoota ta'an akka kulanii fa'aallee yoo dubartiin sila yoo badde durbuun bira dheetti inshallah rabbi lubbuu naa jiraachisu waan nan jiraachuuf fayyaa argachuusiiti bakka akkasiin iyyaafannaa nu gaggaafannaa nu rabbi keeraa godhu isinis deebi'aa hin taarina gara maatii haadhallee ima argamtii jedhaani akka cinqamaa yaadaan oolle
وانت جرا أما وأنا سنغافة تكتنا وأنا يلا هذا أنا والله إذا أما بيمن الرادو في جيتشودا دوغمان قد يسيج ترتيب تليفون ما تشي كنا بقى شبكة كلس اللي نجرو ايوه هنور دو في جيتشودا أما وأنا سنكوبا قبضن كأغرتين الأويس كم تجرا وأنا سنكوبا قبضن الأويس تمالي دوغا دبتشوف وأنا سن قد يفتو وأنا سن بوتين بولتي قبضت جيتشو بولتي جارت قد يفتي يروح دا تكتكي رت اللي قد يفتي نانجاني yeroo tokko tokko agartee boo'issa agartee bultiin dhibdee wayii gad dhiifti wanni sun maal of keessaa qaba dhiiroo agartee namni kun naan jedhee mucayyoon kun rakkinnaa bultii qabdi kana jettee namni malee dalga dubbachuu jirti himimmaan ka agartee namni siin itti heerumtee nama daaspooraadha namni daaspoora heerume himimmaan akkana gannaqeetiin agartee du'aayyaa uummata oromoo du'aayii naa godhaan fattaname fattanaa wayii keessa seene jedheetiin hin booyu kajettuun gadhiiftee naa himan jechuuti. Ani kana hunda osoo beekee agartee wayituma duraatu waan kana agartee sadarkaa kanaan isii hin ga'u jechuudha. Ani irraan quban qabu. Namni illee naan himne isiinis naan himne isiin. Kan Itoophiyaa miti Itoophiyaa keessa yoo kabaatu ta'e yoo ka Shashamannee jiraatte Adaamaa jiraatte Ahoobee jiraatte bakka feetaa jiraatte yoo lubbuun jiraatte turtullee mul'achuu siina. Garuu wanni guddaan maali beektaa? Ati immoo amma akkatti malaan deemte barbaadde arguu hin dandeettu. Haga ta'een hundi keenya ibin sifichaa miti nullee akka dandeenyu hin barbaanna. Atis hin barbaadin jechuu miti. Garuu akkanatti ilaalamtu gaafa siin badde jettanii nun wati viidiyoo irratti dura siin jedhan dura qalbii wayii si eeguusi. Wanni kun namni atillee galii mana taa'ee siin hin jedhu. Yookaan immoo ta'uu lakkii akkanatti illee olii gadi deemuu siin hin jedhu. Amma egaa dhuftee akkana jettee lafti kun illee aga fagaatullee hin beekama. Qaarii guddaa jettan achirraa kaatee laffaatanii fudhatu jechuun isii barbaadudha waan ta'eef yookaan amma akkanatti illee laffaatanii barbaadanii arguus dandeettii arguus dhabuu dandeetta. Garuu wanni guddaan jechuu barbaanne asirratti yeroo galleen akka carraa ta'e yoo sooshaal miidiyaa fayyadamtee kan gara neetworkii fayyadamtee viidiyoo kana agartee abbaan kan kee akkatti rakkataa jira abbaa haqqee qofaa miti. Haati maatillee rakkataa jira hundaa amma maatillee akka ho'iitti jedhe. Kunuun yaa roobe jiru jennu. Uummanni Oromoo hundi taasii beeku. Namni guddaan immoo hirrifata. Akkasuma immoo haati fatan caalaa dubbachuu dandeetti. Isinillee yoo kana agartee rakkoo kana beekteetuma yaaddeeleefituma akka mul'attee yookaan infoormeeshinii namatti kennitu. Kan gootu jenneen gaafanna. Garuu wanni guddaan ammatillee nuti siin barbaanna atillee mootii yoo dhagatiin deemin itti hafaaroo silkii maan ofirratti eegiti. Silkii illee kana turallee maxxansitan islaamallee ima maxxansitanii namni illee akka isaa arguun hinaafuu yoo argan mootii bilbila asirratti argamu kanaan hafuuraa kennanii yeroo kennanii kana waan ta'eef atis mootii yaadanii kutin yaadanii obsuu qabda. Aadaa fi abballee obsee aadaa fi akka wallee obsisiisuu qabda waan ta'eef akka isiin mul'attutti amma namaallee waa jechuun hin danda'amu. Rakkoon isiin baddeef illee hin beekamne beeka. Yookiin akkuma jedhan bultii taatee yookiin immoo waan biroollee aaruu dandeetti. Kuni amma isiin yoo ka dhokattee viidiyoo kanallee dhagaa jiraatu taate aadaa abbaa keenya cimxinii mul'atu jennaanii asumaan dhaamsona marsinaa fi uummanni argitanillee warra beeksisa. Atillee baay'ee aarii keessa seenteetiin olii gadi waan jedhanii nullee hin barbaanna. Yoo lubbuun ka jiraatu taate isiin bakka feetee jiraatte mul'atuun isiin hafuu akka. Naa akkas haganuma wal beekuun bareeda haganuma. Isilleen erga gaafa nuti isin hojii xaaraa jettee hojii barbaadaa jirti. Nutillee asumaan amma booda waan amma dura immoo yoo dhaqqabbii dhabuuf ammallee dhugaa seeyuu dhabuuf waan wannoo ta'e amma boodaan karaa kijaanii hin barbaada si wajjin jira waan barbaachisu hundaalu akkasuma uummata Oromoo illee akka barbaadan jennaan sa'aataan kana sun jechuu barbaadan karaa kijaan asumaan bakka. Isinillee galatoomaa waan itti mufattanis dhiifama nurraa ta'a. Suuraa ka'uu qabuti atillee yookaan rifannoo akkana si godha. Nullee marifannee jechuun. Bakka yoo isitti aaree jira garuu dhiifama. Dhiifama jedhee jira bara. Abbaa biraa kan yaamte nu anaaf ta'e qophatti dubbisuun sitti aaree jira. Sansirriin galee. Sanillee. Maan nuti jalaa dho'isinaa isa inni abbaan nu bira jira innillee nu gaafate. Atis nu gaafatte. Qophatti nu yaamte wanni jechuu sanii. Nyaatee maanatti argitaree akkasii. Amma Sa'iidoo abbaan Roozaatis haa deemanii akka Roozaalee dhukkubsatu jiranii dhukkuba waan taateef isaan haa deemanii an asuma tureetiin waan jiru mara rakkoo jiru mara inshaa Roozaa haa galanii ani asumatti hafeetumaan isin maa wajjin akka ta'u
furmaata wayii ilaalla inshaallah rabbi jedhe. Lakki wajji waan gala wajji waan deema. Isaan adeemanii. Nuti barbaadu wajji waan deema isin. Isaan adeemanii godhe. Lakki wajji waan deema. Wajji waan gala. Isi wajji waan gala. Rakkoon qabu ka ijoollee. Ijoollee rakkoon qabu jedhe isaan. Namni waa'ee tutaa yookiin karaa deemuu fa'aa danda'a beektaa ta'udha. Isi wajjin galaati. Nuti barbaada asitti na birallee gogoonaa dubartiillee barbaachisaa ta'e mana seenuu barbaannus dubartii adda adda illee argine bakka wal seesnee barbaanna. Abshir nu waan Adaamaa keessa fi asii gara Finfinnee jirus achi wanti ni goona. Nama ni barbaannu. Itti goonaan barbaannallee ni iyyaafannallee bakka hunda. Bakka eega jettan nu deemna. Bilbilan akka tasaa hin beekne Lakkoofsa keessa maxxansanii kanaas namuus waan wanti jedhu. ammas yoo barbaachisaa ta'e irra deebi'aa Lakkoofsa viidiyoo editing irratti agarsiisaadha. akkas godhe Galcha rakkoon qabu. akkasitti ulfaadhaa galatooma kaa ofirraa onna jedha bakka. Laayyee taa'ee deemna asiin gaggeessina. Ammaan jedhu amma dafeetini yoo makiina ka argadhu taatumee ofirraa Yoo jaatti. barbaadan bultanii subillee deemtan. Amma buluun danda'u amma na bilbilanii fayyaa Bultanii qabdu naan subii jedhanii akka hojjetu. Makiina rakkataa ijannoo gara deemta. Bultanii subii deemtanii. Akkasii hordoftoota kabajamtoota roozaa barbaada isinillee warri argitan warri as keessallee warri jaalallee yoo namni saahiba yookiin nama saahibaatti maasoftiisiin olaayina illee yoo ta'e battaasaa malee afuuran buraa isin jenna atamma gadi karaa nagaa rabbi si agalchu isi afuura keetitti rabbi walitti nu adeemsu. Nagaa nagaatti jedha. Nagaatti jedha.